Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadeen Waaqayyo tokko Amiin. Misirroonni lachuu baga gammaddanii jedha mata dureen walaloo keenya. Misirroonni lachuu baga gammaddanii walitti isin dabalee Waaqayyo gooftanii waliif amanamaa gaa'ela eebbanii mana Waaqayyootti qurbaanaan qulqullooftanii mana Waaqayyootti qurbaanaan qulqullooftanii fedha Waaqayyootiin har'a kan tokko taatanii mana Waaqayyoo waliif amanamtanii laphee qulqulluudhaan waliif jaalattanii gaa'ela eebbifamaa kan walitti hidhamtanii gaa'ela eebbifamaan kan walitti hidhamtanii adda addummaa irraa gara tokkummaatti isin akka dabartanii argee gaa'elaanii ishees argee madaa keessaan baattee jalqaba ishee sanaa kan irraa uummatte jalqaba ishee sanaa kan irraa uummatte. Gammannee gammadaa hundumti keessanuu cidha Waaqayyoo eebbisee arguu fi kan hawwitanii gammachuu keessanii qorumsaan kan as argatanii ishee sinaa eebbistuu Waaqayyo gooftanii ishee sinaa eebbisuu Waaqayyo gooftanii. Misirroonni lachuu baga gammaddanii baga itti isin ga'e guyyaa gaa'ela keessanii waliif murteeffattanii jecha Waaqayyoonii mana isaa keessatti waadaa oliif galtanii jecha Waaqayyoonii mana isaa keessatti waadaa olii galtanii tokko ittiin tokko ergaa lama garuu gaa'ela keessanii tokkummaa jedhanii cinaacha isaa tokko walummaanii furmaata waan argatuu fi guutummaa argamee furmaata waan argatee fi guutummaan argamee isinis tokko taatanii waliif filattanii lamarraa gara tokkootti baga nagaan dhuftanii jaalala qulqulluu walii hidhamtanii Waaqayyo kan eebbisee